በዓለም ላይ ለመናገር በጣም ልበ ሙሉ ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው፣ ቅብጠት አይደለም። ምን ምርጫ አለ? ኢትዮጵያ ፊ ulaan galaanaa dhimma du'uuf jiraachuuti jedhame muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimma ulaa galaanaa akka dhimma du'uuf jiraachuutti kaasuun maaliif dubbatan laata? Mee haa ilaallu. Biyya uummata miiliyoona 130 ol qabdu Afrikaa keessaa baay'ina uummata isheetiin sadarkaa lammaffaa irratti argamtuu fi dinagdeetiin saffisaan guddachaa jirtu. Garuu ulaa galaanaa mataa ishee dhabuun ijoo dubbii miidiyaalee fi mootummoota addunyaa ta'eetu kan jiru. Itoophiyaan geejjiba alergii bunaa irraa eegalee aga midhaanitti jiru hundayyuu heeyyama biyyoota ollaa irratti hirkachuu hin qabdu jedhanii muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimmi kun dhimma daldalaa qofa miti, kun hidhaa ji'oogiraafiiti jechuun hidha kana cabsuuf ammoo qophaa'uu isaanii ibsaniiru. Egaan karra galaanaa argachuun Itoophiyaadhaaf dhimma du'aaf jiraachuu akka ta'ee fi dippiloomaasii gaanfa Afrikaa keessattis waldiddaa fi atakaroo uumaa kan jiru kana irratti waan qindeeffannee isiniif dhiyeessinaa nu waliin tura. Kun miidiyaa Abdii Sabaati. በማንኛውም ህግ በማንኛውም የሀገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ። ዶርሳ ሴና ይሳራ ዮካኔ ኢትዮጵያን bara 1993 erga ኤርትራ irraa adda baatee booda buufata galaanaa ofii kan dhabde yoo ta'u sana booda daldalli ishee persentii 95 ol karaa Jibuutii daddarbuu kan itti fufeedha. Akka gabaasni baankii addunyaa fi qorattoota diinagdee garaagaraa agarsiisutti ammoo biyyoonni ulaa galaanaan arganne baay'inaan kaffaltii loojistikii guddaa baasuu fi dorgommii gabaa addunyaa keessatti humna laafaa ta'e qabaachuu addeessu. Itoophiyaanis waggaatti doolaara biiliyoona hedduu kiraa buufata ulaa galaanaaf akka baaftu kan himamu. Kunis hawaasa biyyattii gaagama hedduudhaaf kudhaamee waaroo qaala'insa jireenyaa itti haguugee egeree jireenya hawaasaa yaaddoo taasisaa jedhame. Kunis gatiin bittaa dachaan dabalaa, gatii alergii ammoo ni xiqqeessa. Sababa kana jiraattota irratti dhiibbaa qaala'insa jireenyaa hedduu ni uuma. Kanaaf ministeerri muummeen Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo hedduu akka jedhanitti Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu qabdi. Kun dhimma daldalaa qofa osoo hin taane tasgabbii biyyaalessaa, ittisa nageenyaa fi kabaja biyyaa waliin kan wal qabatudha jedhaniitu dubbatu. Dhuma bara 2024 waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallatteeffame hordofee mootummaan Somaaliyaa hedduu mufachuun kan yaadatamudha. Kana booda gaanfa Afrikaa keessatti dippiloomaasiin dhiphachaatu kan dhufe. Egaan gurraandhala 7 bara 2026 ammoo pirezidaantiin Tarkiyee Resiip Taayip Erdogan walitti dhufeenya waggoota 100 oliif biyyoonni lameen qaban kabajuuf magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinneetti simatamuun isaanii kan yaadatamudha. Garuu pirezidaantiin Tarkiyee Erdogan walitti dhufeenya Tarkiyee fi Itoophiyaa cimsuuf qofa waan dhufan hin fakkaatu. Harka gaabii jalaatiin golgaa duubatti dhimma ulaa galaanaa irratti mariin ariifachiisaa biraa ta'ameetu kan ture. Tarii Turkiin dhiibbaa akkamii geggeessuu dandeessi kan jedhuuf ammoo isheen Soomaaliyaatii buufata waraanaa guddaa kan qabduu fi gama biraan Itoophiyaaf meeshaalee waraanaa fi diroonii ni dhiyeessiti. Kanaaf Tarkiyeen gaanfa Afrikaa keessatti dhiibbaa siyaasaa bal'inaan ni taasisti jedhameetu eegama. Miidiyaaleen akka Aljazeeraa fi BBC News akka gabaasanitti Tarkiin mootummaa lamaan jidduutti marii tasgabbii uumuuf tattaafachaa jirti. Dr. Abiy Ahmedis dhimma kana akka carraa dippiloomaasiitti fayyadamaa jiraachuun ni hubatama. Sababni ulaan galaanaa kun ijoo ta'eefis Itoophiyaan dhibbentaa 95 daldalli ishee karaa Jibuutii qofa darbuu isaati. Kunis kaffaltii guddaa ishee gaafata. Kaffaltii buufataaf rakkoo loojistikii dabalatee
walumaa galatti biyyi ulaagaa galaanaa hin qabne Itiyoophiyaan gibira 15% ni kaffalti. Gabaasni ministeera haajaa alaa akka agarsiisutti ammoo kun waggaatti doolaara biliyoona 31 dinagdee biyyattii irraa ni hir'isa. Maallaqni kun mana barumsaa, hospitaalaa fi dhaabbilee gurguddoo hawaasaaf ijaaruu kan danda'u ture. Garuu kiraa buufataaf kaffalamaa jiraachuu addeessa. Dinagdeen Itiyoophiyaa waggaa kana 10% guddachaa jiraatus uummanni faayidaa argachuu qabu hin arganne. Guyyaatti doolaara miliyoona 5 kaffaltii buufataaf yoo dhangalaaftu gatiin qorichaa fi daabboos ni dabala. Kanaaf Dr. Abiy Ahmed dhimma ulaa galaanaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuutti fakkeessuudhaan dubbatanii biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne karra galaanaa ofii argachuu qofaaf osoo hin taane waliigaltee amansiisaa fi tasgabbii naannoos ni barbaadu. Qorattoonni siyaasaa idil addunyaa akka jedhanitti karra galaanaa argachuun mirga daldalaa fi dinagdee cimaa ta'us garuu yoo humnaan yookiin walitti bu'insaan ta'ee naannichas ta'ee naannoo kan biraa tasgabbii dhorkuu ni danda'a. Gaanfi Afrikaa ammoo iddoo dorgommii quunnamtii galaana diimaa fi baha giddu galeessaa waan ta'eef biyyoonni akka United Arab Emirates fi Saudi Arabia illee dhimma kana xiyyeeffannoodhaan hordofaa jiru jedhameera. Dr. Abiy dhimma kana akka hidha ji'oogiraafiitti ibsuun isaanii akka sarara diimaatti fudhatanis gaaffiin guddaa garuu dhimmi kun nagaan furamamoo gaanfa Afrikaatti walitti bu'iinsa haaraa dhalcha laata kan jedhudha. Dr. Abiy dhiibbaa Tarkii fayyadamanii Somaaliyaa waliin daldala buufataa irratti waliigaltee uumuu barbaadu. Wanti bara kana dhimmicha adda taasisu ammoo Dr. Abiy Ahmed dhimmicha dhimma Itiyoophiyaa qofa gochuu dhiisanii dhimma ardii Afrikaa taasisuu isaaniiti. Gamtaa Afrikaa irratti akka dubbatanitti yoo teessoo gamtaa Afrikaa kan taate Itiyoophiyaan tasgabbii dhabdee Afrikaan hundi rakkoo keessa galti jedhaniiru. Dhimmi kun amma egaa rakkoo Itiyoophiyaa qofa osoo hin taane rakkoo gaanfa Afrikaa guutuu fi daldala galaana diimaa irratti dhiibbaa qabaachuu isaa waan addunyaan hubattedha. Itiyoophiyaadhaaf karra galaanaa argachuun karaa nagaa bilisummaa dinagdee ta'aaf immoo balaan haaraa as ba'uuf deema laata. Egaan bakakkaa samii buutee dacheen baachuu hin dadhabdu akkuma jedhanii mammaakan lama keessaa tokko hin oolu. Ji'oota dhufan kana keessattis waan uumamu walumaan kan ilaallu ta'a. An Keemboon Abraamin ture kun miidiyaa Abdii Sabaati. Saba guddaa waan taaneef miidiyaa guddaatu nuuf mala. Horaa bulaa deebanaa.